akka argaa jirtanitti ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bakkeewwan adda addaa irraa bahuudhaan iddoo kanatti argame egaa sagalee isaa dhageessisaa suuraa fi dhaaddannoowwan adda addaa qabatee as Faaragat Square irraa gara iddoo garagaraatti deemuudhaaf adeema. Kanaaf akka hordoftan kabajaadhaan isin gaafannaa kan daawwachaa jirtan hiriira nagahaa as America Washington DC irraa isinii darbu hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufe hiriiricha jalqabee jira. Asirraa kaanee itti fufna. Egaa akka daawwachaa jirtan dhaaddannoowwan hiriira kanaaf qabamanii jiran gama adda addaatiin hooggantoota keenya manneen hidhaa keessatti dararaan adda addaa irra gahaa jiru. Namoota kuni gana iddoo jalqabaa irra jira. Namoota hedduutu dhuman dhufaa jira. Ammayyuu namoota dulla kamaniitu asitti argamanii asirraa ka'uudhaan bakkeewwan garagaraa adeemuudhaaf deemna. Karaa jidduu irratti waajjiraalee mootummaa Ameerikaa fi waajjiraalee idil addunyaa garagaraa kanneen akka International Monetary Fund, World Bank fi waajjira garagaraa bira ga'uudhaaf deemna. Dhumni iddoon hiriiraa State Department kan ta'u ta'a jechuudha. Kan hordoftan kabajaadhaan sinaffeera. Kun tamsaasa kallattii hiriira guddicha hiriira mormii Washington DC irraa isinii darbudha. Daawwattoota Oromiyaa Media Network kan argamnu Washington DC Faaragat Square irraa kaanee gara State Department fi waajjiraalee idil addunyaa garagaraa deemuudhaaf hiriirri mormii as Ameerikaa magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC tti adeemsifamaa jira. Hiriira mormii kanaan dhiibbaa fi dhiittaa mirga namaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota garagaraa biyya Itoophiyaa keessatti dhaqqabaa jiru sirni Abiy Ahmed fi warroonni sirna naftanyaa geggeessan uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota garagaraa irraa geessaa jiran mormamee hiriirri mormii godhamaa jira jechuudha. Hiriira mormii kun kan eegalee jiru ammaan tana as Faaragat Square irraa kaanee gara State Department fi waajjiraalee idil addunyaa garagaraatti mootummaa sirna naftanyaa deebisuudhaaf, mootummaa sirna Minilik deebisuudhaaf, mootummaa harma muraa fi harka mulaa bifa haaraadhaan eegale kana balaaleffachuudhaaf Oromoo fi sabaaf sablammoonni garagaraa kan booddeerra nutti makaman jiru. Asii hiriirichi eegalee jira. Hiriira kana gaa guyyaa guutuu kan as kallattiidhaan Washington DC irraa isin daawwachiifnu ta'a. Qophiileen OMN kanneen idilee garagaraas adeemaa jiru. Hiriirichas ni daawwachiifna. Qophiileen keenyas itti fufu. Egaa dhaaddannoowwan qabatamanii jiran keessaa wantoonni mul'ataa jiran dhiittaan mirga namaa uummata Oromoo irratti sirna Abiy Ahmedin taasifamaa jiru haa dhaabbatu. Dhiibbaa fi dhiittaan sirna kanaan uummata Oromoo irra gahaa jiru gaafii uummanni Oromoo gaafachaa jirurraa takkayyuu duubatti deebisuu hin danda'u. Bifa adda addaatiin hooggantoonni Oromoo manneen hidhaa biyya sanaa keessatti
manneen hidhaa biyya sanaa keessatti gama adda addaatiin miidhaan adda addaa irra gahaa jiru gaafii uummata Oromoo tasuma duubatti hin deebisu kan jedhudha. Hiriira irraa keessatti waan adda ta'e waan qabatamee jiru keessaa egaa na wajjin waahilli kiyya Saadiq Nigo na wajjin jira. Booddee irratti isin mul'isaa iskiriiniin asitti argitan kun dhiibbaa fi dhiittaa mirga namaa uummata Oromoo irra gahaa jiru. Viidiyoowwan Abiy Ahmed waa'ee dhiittaa mirga namaa yookaan waa'ee Oromoo fi sabaaf sablammoota irratti haasaawwan jibbaa inni taasise bifa viidiyootiin qophaa'ee addunyaan akka argitu iskiriinii guddaa as afootti argitan kanaan taphatamaa deema jechuudha. Tabsiifamaa deema. Haala salphaadhaan hiriira kana ilaalanii waan ta'aa jiru beekuudhaaf maaltu ta'aa jira maaltu godhamaa jira jedhu kan beekan haala salphaadhaan iskiriinii kana gubbaadhaa daawwachuu danda'u jechuudha. Gara iskiriinii kanaa siqnee wantoota iskiriinii kana irratti taphataa jiran muraasa isinitti agarsiisuudhaaf yaalla. Egaa akka argaa jirtan haashtaag Oromoo Protest erga jedhamee booda viidiyoowwan haasaawwan jibbiinsa Abiy Ahmedii fi warroonni sirna nafxanyaa leellisan taasisan garaagaraa afaan Ingiliffaatti translate godhamee dhihaatee jira. Afaan Ingiliffaatiin namoonni hiriira kana daawwachaa jiran namoonni bifa adda addaatiin iddoo kana jiran haala salphaadhaan eenyu nuti kan jedhu odoo nuti itti himne iskiriina kana gubbaadhaa ilaaluudhaan beekuu haala danda'aniin qophaa'ee jira jechuudha. Egaa hiriirri mormii guddichi as Washington DC irraa kallattiidhaan isinii dabarsinu amma eegalee jira. Kan itti fufu ta'a asirraa eegallee haga State Departmentii ta'e wanta adeeman kan isin daawwachiisaa adeemnu ta'a. Soon iskiriiniin guddichi amma isin agarsiifne kun hiriira fuuldura deemaa jira. Haala salphaadhaan namoonni ilaalanii nuti eenyu maal barbaanna maaltu nurra ta'aa jira kan jedhu haala salphaadhaan beekuudhaan akka gargaaruuf godhamee kan qophaa'edha. Uummanni Oromoo kutaa magaalaalee adda addaa irraa bahe qorra kana oduu hin jenne akka warri sirna nafxanyaa leellisanii fi warri biltsiginnaa jedhan gaafa qorri gahe manatti galu gaafa itti tole qofa diyaaspooraan bahee hiriira isinii baha jedhanii akka busheessan sanaa miti. Qorri hedduu qorra wintara keessa jirra. Qorra kana hunda dandamatanii iddoo kanatti argamanii jiru. Sagalee uummataa kan isin dhageessifnu ta'a. Akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeerra kan jirru Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC fi magaalaa teessoo waajjiraalee idil addunyaa garaagaraa kan taate Washington DC jirra. Akka daawwattan kabajaan isin affeerra. Justice for Oromo people! Justice for Oromo people! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Freedom for Oromo people! Freedom for Oromo people! Stop burning Oromo village! Stop burning Oromo village! Stop burning Oromo village! Stop burning Oromo village! Stop evicting Oromos from their land! 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 Democracy now! Democracy now! Democracy now! Democracy now! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a killer! He's a killer! He's a pusher! He's a pusher! Abiy Ahmed is a terrorist! Abiy Ahmed is a terrorist! US! 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 Stop wasting! Stop wasting! Stop wasting! Stop wasting! Taxpayers' money!
terrorist government in Ethiopia. US. Stop financing. Stop financing. Stop supporting the terrorist government. The butcher government in Ethiopia. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand justice now. Amara militia out of Oromia. Amara militia out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a butcher. Ethiopian Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed is a killer. No justice. No justice. When I say no justice, you say no peace. When I say democracy, you say no peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No democracy. No democracy. No peace. Abiy must go. Abiy must go. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. US. Stop supporting. Stop financing. The terrorist government. The butcher government. In Ethiopia. Abiy must go. Free all Oromo political prisoners. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand freedom now. Justice now. Justice now. Democracy now. Democracy now. Democracy now. Democracy now. Amara militia out of Oromia. 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 Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Justice for Oromo political prisoners now. 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 Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a terrorist. Ethiopian Prime Minister is a terrorist. US. Stop supporting. Stop supporting. Stop financing. Stop financing. The butcher government. The butcher government. Killer government. The killer government. In Ethiopia. In Ethiopia. US. Stop wasting. Stop wasting. Taxpayers' money. Taxpayers' money. On a killer government. On a killer government. On a butcher government. On a butcher government. In Ethiopia. In Ethiopia. Amara militia out of Oromia. Amara militia out of Oromia. Now the Minnesota community will be taking care of the mic. Oromo. Hey, ho, Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Hey, ho, Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Sagalee teessan ol qaba. Garaa gubaa diina teessan. Hey, ho, Abiy Ahmed. Abiy Ahmed must go. Hey, ho, Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. I can't hear you guys. Hey, ho, Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. We want freedom. We want freedom. We want justice. We want justice. We demand 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 justice. Justice for Oromo political prisoners. Justice for Oromo political prisoners. When I said free, you said Jawar Mohammed free. Jawar Mohammed. Free. Jawar Mohammed. Free. Jawar Mohammed. When I said free, you said Magaallaa Garba free. Magaallaa Garba. Free. Magaallaa Garba. Free. Magaallaa Garba. When I said free, you said Hamza Borana free. 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 Borana. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. When I said no justice
peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a rapist. 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 Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed Ethiopian Prime Minister is a killer. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, Ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. hey, oh ho, Abiy Ahmed must go. You could take over. Oromo jirtu, Jirra, jirtu. jirra. No se mila fuda. Ya, gaaffii kana dhiphisa. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan hiriira guddicha Washington DC as Farragut Square irraa ka'uudhaan gara State Department deemaa jirra. Iddoowwan deemnu kanatti waajjiraalee garaagaraa jidduu kana jiran kanneen akka World Bank, kanneen akka International Monetary Fund yookaan IMF, waajjiroota maallaqa kennaa Abiy Ahmed dirooniin bitaa uummata isaa akka ajjeesu godhan isaanii fi waajjiroota garaagaraa deemuudhaan dhiibbaa fi dhiittaa mirga namaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota garaagaraa irra gahaa jiru kan ibsinu ta'a. Waajjiroota kanneen yeroo deemnu alaawwan qophaa'antu jiru. Alaawwan qophaa'an kunniin ajjechaa fi dhiittaa mirga namaa keessattuu Oromiyaa irratti raawwachaa jiru irratti xiyyeeffatee alaawwan qophaa'anii jiran karaa iimeelii fi karaa meeliitiin yookaan immoo karaa poostaatiin ergamanii jiranii gara waajjiroota kana. Arrasi waajjiroota isaanii afatti yommuu argannu dhiittaa fi dhiibbaa mirga namaa uummata keenya irra gahaa jiru haala qindaa'een barraa'ee ka qophaa'e dhiyaatee jira. Kanas dhiyeessuudhaaf deemna. Keessattuu yeroo State Departmentii geenyu State Departmentii guyyoota muraasa dura waltajjii community Oromoo qaamota garaagaraa wajjin ta'an keessatti dhiittaa fi dhiibbaa mirga namaa Oromiyaa irra deemaa jiru akka quba qabanii fi rakkoo biyya sana keessa deemaa jirus akka quba qaban gama adda addaatiin waan godhamaa jiru hunda akka quba qaban akka hordofaa jiranitti beeksisanii jiru. Keessattuu State Department African Desk namoonni achirratti ramadamanii jiran rakkoo adeemaa jiru waan ta'aa jiru hunda quba qabna. Rakkoo Oromoo irra deemaa jirus quba qabna. Sanas hin daganne yeroo waa'ee kaabaa yookaan waa'ee lola Tigraay qofa dubbannu kaawwan irraa quba hin qabnu jechuudha miti kan jedhu haasaa turanii rakkoo deemaa jiru kan akka hubatan gochuudhaaf xalayaan qophaa'es waldaalee communityuwwan Oromoo gama adda addaatiin kan qindaa'es dhiyaachuudhaaf deema. Akka argaa jirtan Oromoon kutaa magaalaa adda addaa irraa bahe as Washington DC'tti argamuudhaan Oromoo biyya keessatti ajjeefamaa jiru ajjechaa Karrayyuu, ajjechaa Wallaggaa, ajjechaa Booranaa, ajjechaa Gujii bakkeewwan adda addaa Oromiyaa guutuu keessatti ajjechaa godhamaa jiru mormanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Sagalee kennaa ol guddifnee uummata sagalee dhabeef uummata gadi bahee mormuu akka hin dandeenye godhameef uummata guyyaa guyyaadhaan dirooniidhaan ajjeefamaa jiru uummata guyyaa guyyaadhaan bombiin itti roobaa jiru sagalee keenya dhageessisuun primary yookaan dirqama keenya jalqabaati kan jedhan diyaaspooraan kutaa magaalaa adda addaa jiran asitti ba'anii jiru. Kaleessa akkuma argaa turtan warra Austraaliyaa sa'a muraasa dura bahuudhaan hiriira irratti sagalee Oromoo ol kaasanii mootummaa Austraaliyaatiif xalayaa barreessanii rakkoo Oromoo irra gahaa jiru dhiyeessanii jiran. Guyyaa lama booda December 11 warri Kaanaadaatti hiriira bahuudhaan akkanuma sagalee dhageessisuudhaaf deemu. Hiriira uummanni Oromoo bahaa jiru kana cinaa sabaaf sablammoonni garaagaraa sagalee isaanii gadi bahanii Oromoo waliin dhageessisuudhaaf kan qophaa'anii jiru. Sa'a muraasa booda warroonni nutti makamanis jiru. Sabaaf sablammii kamiyyuu uummata kamiyyuu
sagalee ofii dhageessisuuf bahe Oromoon ofirraa hin dhiibu sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromoo cinaa hiriiree Oromoon saba guddaadha Oromoon ummata guddaadha rakkoo biyya saniitiif fala fiduu kan danda'u Oromoodha jedhanii yoo nu dhufan nama tokkos ofirraa kan ariinu hin jiru nu cinaa bahanii nu wajjin hiriiruu mirga qabu kan jedhu yeroo adda addaa qindeessitoota waldaalee hawaasa Oromoo irraan dhagahama. Egaa hiriiricha akkuma itti fufee jira waan dhagahamaa jiru waan uummanni asitti argame jedhaa jiru kan isin dhageessifnu ta'a hiriirichi itti fufa. Democracy, yes. Democracy, yes. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Self-determination for Oromo people now. Self-determination for Oromo people now. Self-determination for Oromia now. Self-determination for Oromia now. Stop evicting Oromo farmers from their land. Stop evicting Oromo farmers from their land. We demand justice now. We demand justice We demand freedom now. We demand freedom now. Abiy must go. Abiy must go. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop drone attacks. Stop drone attacks. Stop drone attacks Stop drone attacks. on Wallo Oromos. Abiy must go. Abiy Ahmed must go. Ethiopian Prime Minister must go. Ethiopian Prime Minister must go. US. 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 Stop supporting Stop supporting Ethiopian regime. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Abiy Ahmed Abiy Ahmed is a killer. is a killer. Abiy Ahmed Abiy Ahmed is a butcher. is a butcher. Freedom, yes. Freedom, yes. Democracy, yes. Democracy, yes. Justice, yes. Justice, yes. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. We demand freedom. We demand freedom. Egaa harka fuuni kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa kan argamnu Washington DC magaalaa guddittii iddoo buufata mootummaa Ameerikaa kan taate jechuudha. Uummanni keenya sagalee uummata keenya kan dhumaa jiraahu keessaa ajjeechaa kara'uu keessatti abbootii gadaa irratti raawwate ilaalchisee uummanni keenya sagalee ta'uudhaaf uummata sagalee hin qabneen qabbana hamaa kana keessatti ba'anii sagalee ta'aa jiran yoomillee taanaan uummanni keenya uummanni Oromoo keessaa guutuu addunyaa keessatti ka jedhuudha. Diasporaa hunda keessatti guyyaa kaleessa akkuma argitan Awustiraaliyaa keessatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa oole Kanaadaa keessatti kanaaf yoomillee taanaan uummata keenya bira dhaabachuu ta'uudhaaf sagalee ta'uu bira wanni duuba deemuuf tokko illee hin jiru. keessatti Boorana Wallagga keessatti boramaa jiru kan hunda ilaalchisee uummanni keenya hidhamtoonni keenya akka gadhiifaman mootummaa gabroonfataa kana geeggaruurraa mootummaan Ameerikaa akka to'atu yeroo gabaabaa keessatti Oromoo protest keessaa oolaa jiran hiriirri kun hiriira yookaan yeroo itti diasporaan yeroo hiriira yeroo kamuu uummata ofiitiif sagalee ta'u yeroo kamuu taanaan uummata kiyyaaf sagalee ta'u hiriirri kun ammoo fakkeenya akka ta'uuf ga'uu fi uummanni keenya salphinatti deemaa jiru irraa keessaa uummanni biyya Oromiyaa guutuu keessa qeerroo Oromiyaa waan kana balaaleffachuudhaaf fi fakkeenya ta'anii akka gad bayan maalfatan mana ta'a. Kanaaf dhaadannoon kun yookaan mormiin kun uummanni kun itti tolee duntaane qabbana akkana dhaamatu kana keessa obboleeyyan kiyya ajjeefamaa jira abbaa kiyyatu du'aa jira haadha kiyyatu du'aa jira jechuudhaan gabbaanii dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa jiranii uummanni kun guutuu isteet Ameerikaa keessa walgaan jechuudha. Uummanni jiru kun kumaatamaan jiru kun uummata keenyaaf sagalee ta'a uummata kiyyaaf sagalee ta'a jechuudha itti fufaa jira. Egaa haalataa deemaa jiru keessaa namoota hiriira irratti hirmaatanis wal duraa duubaan haala hagaa fi haala hiriiraadhaa kan isin biraa geenu ta'a saahila koo zaadduubee wajjin hordofa. Free Magaallaa Garba! Free Magaallaa Garba! Free Magaallaa Garba! Free
Justice for Oromo farmers. Justice for Oromo Karayus. Stop genocide in Karayus. Stop genocide on Oromo people. This administration is an enemy of Oromos. This administration is an enemy of Oromos. We need justice for Karayus. We need justice for Wallo Oromos. Stop killing Oromos. Stop killing farmers. Abiy Ahmed must go now. Abiy Ahmed must go now. We need justice. We need freedom. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in daawwattoota Oromia. keenya No peace in Ethiopia. hiriiricha akkuma itti fufee jira. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. Tamsaasa amma karaa kanaan taasisaa jirru kana xumurree linkii haaraadhaan walitti deebina. Daqiiqaa tokkoo fi lama keessa walitti deebina. Akka nu hordoftan affeerraan keenya Washington DC irraa hiriirri darbaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Daqiiqaa tokko boqonnaa fudhannee kan walitti deebinu ta'a. Nagaatti.